أشمع كميرتن خبجمتوتا في جالتمتوتا ماتي ون هليف مالتيميديا خنين بيلا بيا خيس جرتن أوديفنو جويا هراق أبدتين اسنيف دتين جرا إيجان جويا هرا مجلسني فدرال إثيوبيا إبسا واي كورونا تولك أبسيسي جويا هرا كنيتين جرا إبسي جويا هرا كنمي بدين يوكاهو إبين كن أكا إلالشا أمة مسلماتي إبين كن إبي دلي يوكاهو بديوان إلمنا ما هدوميسو ربين إبي كان بوسا إذن علماء وان غرغدون غويا هرا إبسا كان إرته هرماتن Itootessa kudhan kuba lamaaf kudha lama gumii dhimma Islaamaa Itoophiyaarraa dhimma dhukkuba vaayirasii koronaatiin wal qabate ibsa gaazexeessitootaaf kennameerra. Ibsichi afaan Amaariffaa fi afaan Oromootiin kan dhiyaate yoo ta'u qabxiilee tokko tokko ibsa kana keessatti turan kan isiniif dhiyeessu an obboleessa keessan awwiikati. Wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Egaa dhiyeenya kana dhukkubni koronaa vaayirasii jedhamu biyya tokko irraa babal'atee gara biyyoota addunyaa hunda waliin gahaa kan jiru yoo ta'u haalli dhibee koronaa vaayirasii saffisaan namarraa akka salphatti namatti daddarbaa dhufuun kun addunyaa yaaddeesseera. Kana ilaalchisuudha miidiyaaleen addunyaa guyyaa guyyaan waa'ee dhukkubichaa wal qabatee namni kamuu akka dhibee kanarraa of ittisuu dandeenyu ergaa jajjabeessanii dabarsaa jiru. Haalli dhukkuba kanaa guyyaa guyyaan yaaddoo guddaa uumaa kan jirudha. Kanumaa wal qabate Bitootessa 2012 gumii dhimma Islaamaa Itoophiyaarraa dhimma vaayirasii koronaatiin wal qabate ibsa gaazexeessitoota. Wanni argame koronaa kun balaa kan Rabbi nurraa haa kaasu. Rabbi balaa kan nurraa haa kaasu. Biyya mararraa Rabbi haa kaasu. Rabbi ammoo deebi'eetiin warra qabamillee Rabbi nu haa fayyisu kabiraa Rabbi nurraa haa fageessu yoo akkana jennu taaf kennameera. Dhukkubni vaayirasii koronaa akka addunyaatti waan argamee hin beekne dhibee kana addunyaan dhaabuu hin dandeenye jedhan. Dhibeen kun lola Rabbiiti. Sababni dhibee kanaallee cubbuu keenya jedhu. Dhibeen vaayirasii koronaa kanaan namootni hedduun lubbuu isaanii dabartee hedduun dhukkuba kanaafis saaxilamaniiru. Haa ta'u malee iddoo jirru hundaatti namni kamuu dhibee kanarraa ittisuu fi tattaaffii gochuu akka qabu ibsa isaanii keessatti qabxiilee armaan gadii kaasaniiru. Namoota mallattoon dhukkuba kanaa irraa mul'atu yookiin vaayirasicha kanaan qabaman irraa fagaachuu yeroof nama kamii waliinuu salaamtaa afaaniin jedhamu malee harkaan salaama wal gaafachuu. Yoo akkana jennu wanni argame kun balaa Rabbiiti. Balaa Rabbii kun maasiyaa kennaan argame waan hojjanneen argame sababaanu badii kennaa fi Rabbi nu godda'uu fi miti. Rabbi akkuma Qur'aanatti nu hime badiin wanni argamuu fi barrii fi bahrii keessatti illee bishaan keessatti illee alatti illee wanni argamuu fi waan namni harka namaa hojjatte akka deebi'aniif akka waan kanaan amanii eegasii deebi'aniif Rabbi itti gorfamuu qabna. Yoo hin gorfamin yoo Rabbiin hin yaadatin Rabbi aayaa Qur'aanaa biraa walaqad akhadnaahum bil'adaabi famassakaanuu rabbihim wa tadarra'uuna adaaban isaan qabne kana wajjin hinjiillee irraan deebine gara Rabbiin deebine yoo gara Rabbiin deebine balaan kun balama biraa harkisa gara Rabbii deebi'uu qabna gara Rabbiitti tawbatuu qabna irraa deebine ammoo zulmii itti jirurraa wal ka zulmnirraa ka Rabbitti maasiyaa hojjenne ka namatti maasiyaa hojjenne ka nama goddaanirraa tawbatuu qabna. Gizeen kun gizee tawbatti martinuu Rabbi isa akka yaadannuuf waan kana fide waan Rabbi fide kana yaadannee irraa deebi'uu qabna tawbatuu qabna sadaqaa guddisuu qabna du'aa'ii guddisuu qabna gara Rabbiitti deebi'uu guddisuu qabna. Nama ammoo inni tuqee shari'aan waan itti ajajjee jira. Awwalan nama firra min al-majzuumi firaaraka min al-asad hadiisatti nama juzaamni qabee nama waa qabani akka nama leencarraa fiigutti jalaa fiigii irraa fagaatuu qabna jechuun nama kanarraa fagaatuu qabna ofillee irraa of fageessuu qabna isallee hojjeteessisuu qabna. Rasuulli Rabbii salawaatu Rabbii wa salaamu alayhi waan jedhan biyya xaa'uun itti argame xaa'uun jechuun dhibee akkanaa kana namni achi keessa jiru akka hin baane namni ala jiru ammoo akka biyya san hin seenne ani ajaajan namni biyya biraa akka biyya san hin seenne jechuun nam bakkee balaan itti argame san namni marti warri ala jiru irraa fagaatu kun ammoo akka ala bahee nama biraa ittiin jijjiirre waan hin facaafne waan aniifi irraa kanatti hadiisa kanatti hojjetuun
namni walirraa fagaatuu qabnaa namni inni irraa argame kuni akkuma hojjaa mana haakimii hojjaa kaa'uu qabnaa namni kun ammoo isatti kalaahuu qabu yoo kanatti hojjennee gara rabbii deebinee karaa lamaan irraa eegamuu qabna gara kaaniin gara rabbiitti deebi'uun gara kaaniin ammoo irraa fagaatuun qoricha barbaachisu waan barbaachisu waan warri haakimootaa irraa taqabballee tawakkulaa wajjin sababaa hojjatuun tawakkulaa waliin balleessu اعقلها وتوكل يا رسول ربي صلوات ربي وسلامه عليه نمتيجي فردك يقول لك كسي توكلتها مو هي ايتي توكلتها إنان هي تأتي توكلتها سببان إن برباجسا سبباه الجنة توكلته قبنا كان waan garagaraa raammoo garagaraa nyaachuu irraa ka'e dhukkubni kun ka'ee eega jedhe immoo nama tokko eega qabee jedhe kaan irraa kaanitti tara addunyaa kana irratti isin beektan teknooloojiin baay'ee deemee jira hikimnaadhaaf wanni isaan hin goone hin jiru bira taranii vaayirasii tokko laaboraatoorii keessattuu argamsiisuu haga danda'amu takka deemamee jira kana wajjin argamsiisan malee qoricha argamsiisuun isaanii hin danda'amu yeroo guddaa barbaachisa jechuudha kun cuftuu waan gocha namaatiin ta'e miti gocha rabbii keenyaati jechuudha kana beeynee wanni barbaachisu jalqabatti gara rabbii deebi'uu qabna ummanni gara rabbii deebi'uu qaba nama wanni isaa irraa fudhatame deebisuufii qabanii nama miidhaan afii kadhachuu barbaachisaa gara rabbiitti deebi'uu barbaachisa kanarraan waan garagaraarra haakimii irraallee kennameetiin hin jedhe eeggannoo garagaraa godhuu barbaachisaa walitti dabalamanii baay'atanii bakka tokkotti argamuun barbaachisu harka ofii saabunaadhaan bishaaniin alkooliin funyaan ofiillee malee shari'aan nama biraa dararu la darara wala dirar nama biraa dararu lisaan ta'u yoo ofitti waa shakki waan kana ta'ee fi bakkee salaatal jamaa fi jum'aa akka boruufaa hin geenne alhamdulillah rabbi nurraa deebisee chaaka jeellaa laakiin yoo dubbiin jabaate garas deemuunis shari'aan bakkee rakkoon argametti waan nama dararu waan nam tokko ilma namaa dararu irraa seertii akkuma hadiisa reefu himnee gaafa xaa'uunni argame namni biyyi isa tuyxe biyya sanitti inni gale biyya biraa akka hin deemne biraa akka ittiin seenne akkuma nama yuuzaaman qabu ammoo akka namarraa fagaatu akka atillee irraa fagaatu jechuun waan ajajamee fi gaafa haga sanitti alhamdulillahi rabbi nurraa haa deebisu jechuun namni wal gahee du'aa'ii taasifatuun salaatul jamaa'aa taasifatuun achitti ammoo du'aa'ii taasifatee jechuun laakiin masjida keessa akka hin turre idduun azaanaati fi idduu iqaamaa gabaabaa akka ta'u namni yoo waqtiin seenee masjida keessa turuu hin ta'u seenee dafanii bahuu qabanii idduu azaanaati fi iqaamaa waqtii gabaabaa ta'uu qaba ammas baada salaataa sunnaa manatti galee salaatuu qaba turuun qabu wudu allee manatti ta'uu qaba kanneen waan dabarsinee fi salaatul jamaa'aa haga ammaatitti ammoo deebi'eeti insha Allah hin kajeelama rabbi nurraa kaasu kanaaf dabarsuu dinnee kaan marii gooneet insha Allah akka fatwaatitti yoo hajamsiise hin dabarsinaa jechuudha. Akka afaan Oromootti sin gaafadha. Jechuun amma yeroo ammaa kanatti dhibeen kun akkuma beekamu yeroo ammaatti namoota hedduu doktoroota hedduullee yaachisee yaaddoo guddaa keessa jira beekamaadha. Dhibeen kunis nama tokkorraa eegalee ammas asitti hanga nama jahaatiin jira. Namoonni jahaasnillee nama meeqatti akka dabarsanillee beekamu osoo carraan amma jiru kanatti fayyadamameetiin yookaan fayyadamanii salaanni kunuutaa osoo nu godhamee hoo waan jedhu karaa shari'aatiin akkamitti ilaallama ibsi yeroo afaan amaaraatiin bal'inaan kenname ibsuma bal'inaan miidiyaalee biraa irratti kennamaa waan ta'eef isinirraa ammoo hawaasni waan addaa wayii
ibsa mataa isinii akka kennitan isinirraa eegaatiin ture. Kanaaf ammoo yeroo kunuunsaan geenye nu akkami yeroon kun dhiphachaa yoo namni kun heddummaata deeme carrammaan kunuunsatti wal gahanii godhan sun hin dhabamu waan jedhu gaafachuun tokko. Haqa namaa dhiibuun waggaa baay'ate rabbiin balaa wahii fida. Balaan inni fidu kun akka gorsaati. Silaa macsiyaa hedduu qabna cufti keenya. Otoo macsima hojjanne hundaan rabbiin kan nu caddabu tahe kan nu qaxxa'u tahe sila lafarraa hin jiraanne. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة جرى القرآن كيست وأن هجة هندان أتو كان إنسان عذبته كان إنسان كبوته دجرت نمني سوستو انجراتو تره لكن الرجدين سيسا ربين عفو النبرة دي فمن نوبر ويعفو عن كثير جدا قاموا معصيان كين يدان قادر به ولي في الله رحمة قدون حفي ilmi namaa akka bineensaa wal nyaachuu tahe kana yaadachiisuuf rabbi waa fida. Amma wanni inni fide kun waan akka malee nama rifachiisu waan ammoo akka malee jarjaraan faca'u kan malli namaa isa dhaabuu hin dandeenye. Kanaafu yaa rabbii keenya wanni kun wanni dhufe wanti dhufeef nuhumaaf dhufe numa balleesse numa waammate gara biraa gara dhiyeessinu hin qabnu garuma kan kee malee sitti deebinee sitti iyyannaa jennee rabbi kadhachuu barbaachisa jechaadha. Furmaanni guddaan tokko balaa kana kan fide rabbi kan deebisuu danda'u rabbi qofa. Kan dhufe macsiyaa keenyan kan deebi'u tawbaadhaan tawbaa goonee rabbitti deebinee dhiifama nuu godhii duniyaa kanarratti sababuma abbaa fedheeti numa duuna duuti hafiisan qabu. لكن أمو جماعة ما نملك ما تملك وما يتوقع دمون يتوقع دكوبساتون كوني مصيبة قدّا نمني أول الله ما تبغى متاهج يود بين كنا كم كان عادتي فوف جراتة كان أفود وكان ربي تدبي ونور باتشسا توبة قد ونور باتشسا ولله أرارمو عفو والقافتشو يو وأنما من الركبان اللي ظلمين في الرادة بيسو akkanaan ofirraa ittisuu dandeenya. Kanaafuu gorsi ofiifillee uummata keenyallee dabarsuu dandeenyu maali? Balbala rabbitti haa deebinu, rabbitti haa iyyannu. Otoo jennu ammoo gorsi warri haakimaa yookaan warri waan kanarratti ogummaa qabu kennullee dagatamuu hin qabu. Hamma dandeenyan of eeguu qabna. Qulqullina ofii eeguudhaanis haa ta'u karaa biraatiin illee waan isaan nu gorsan hundumaa hojiirra oolfachuudhaan wajjin kuni gahaa miti. Silaa otoo mala qabaatan isaanuu akkamaniiti furmaata argata ture. Humna namaatii ol waan taheef wanni itti xiyyeeffachuu qabnu badii nuti hojjanneen balaan kun dhufe rabbitti deebi'u malee furmaata biraa hin qabnu rabbitti haa deebinu jennee wal gorsina. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. واجب فاستن وانده أكم تقول عليه نمنو البرا قابل كسل ناني تقوق أبم ناني تقوق ما تسبابو تقوق أبم مديما ربي في دي ملك كنا فيو وانتو أكسي سنرتي رقولين تفن بوتوات ملاك وان قادر من أرجنا سينا كسر كابان تفهمين بيكو كابان تفهمين مالي في أمت مرقو كنا رابرابو في مرتلي كسي مجلس مالي ترسيت نو مرتلي سورة بمبر يما كاسمو تيمور تيسينين من جدني माल तो खुदे में जुमा बोली का माल तक तो माल पे तो कोई जन किसी बररे दुबई माल तो माल पे तो सऊदी बररे दुबई बररे माल खुदे माल पे हगम तो को मुर्ते तो नहीं ज्यादा में मुर्ता है जरवान जब रे कमाल को अंदर से बोल याद दहा तो रेवान थे erga murtee waliinii hin qabaatini erga murtee asitti himtanillee hin qabaatini maal akka falaatti kennan waan jedhudha. Alhamdulillah wanni salaat al-jama'aatii fi jum'aa akkuma reefu himne yaada ka'ee irratti laallenneeti qaxarre of duratti maali wanni kuni biyya keenyatti alhamdulillah waan rabbiin galateeffannu namoonni hanga ammaatti dhibee koronaa vaayirasiitiin qabaman nama 200 guutuun hanga sagantaan qopheeffanne miidiyaaleen garaagaraa kanneen gabaasaatiin jiru akkasuma namoonni hanga ammaa dhibee koronaa vaayirasiitiin lubbuu isaanii dhaban nama 9,000 ta'uu isaa maddeen miidiyaalee garaagaraa kan gabaasaatiin jiran
Gabraatiin Xaaliyaan keessatti lakkoofsi namoota dhibee koronaa vaayirasiitiin hangammaa lubbuu isaanii dhaban kanneen Chaayinaa caaluu maddiin garaagaraa guyyaa har'aatiin ibsaatiin jiran. Namoonni hangammaa dhibee koronaa vaayirasiitiin lammiileen Xaaliyaan gaafachuu dhiisu iddoo namni itti baay'atutti argamuu dhabu amantiin keenya waan nu barsiisu keessaa qulqullina. Diiniin keenya qulqullinaaf bakka guddaa kenna. Kanaafuu hawaasni keenya ta duraa caala qulqullina keenya eeggachuu akka qabnu dubbatan. Sodaa haddii darbee fi uggiinsa akka malee irraallee akka of eeggan dhukkuba vaayirasii koronaa kanaan wal qabatee oduulee qabataman taaniin if guutuu akka hin qabne oduu madda dhugaa qofaan hubannee akka deemnu. Daldaltoonni dalagaaf biyyarra deemtanis dhukkuba kanaan akka hin saaxilamne of eeggannoo guddaa akka gochuu qabnullee dubbatan. Miseensa koree majlisa gumii dhimma Islaamaa Sheekh Muhammad Hamiddiin akka jedhanittis wanti tokko yoo uumamu sababa qaba addunyaa tanarratti cubbuun hedduu baay'ateera miskiina irratti yakki guddaan dalagamaara jedhan musiibaan kan buutuun cubbuu yoo baay'ate qofaan hundaa harka rabbiin obsaadha malee hin dagatu rabbiin waan nu yaadachiisuuf humna rabbii malee humni tokkolleen akka hin jirre nu garsiisuuf kanaafuu yeroo kanatti diinii keenya jabeeffachuu akka qabnu nu yaadachiisuudhaafillee ta'a walumaa galattu yakka raawwannu irraa deebinee qulqullummaan gara rabbii keenya iyyachuu maaliifuu jennaan wanni nuti gochuu dandeenyu isuma qofa kadhachuudha waan ta'eef rabbiin yakka keenyaaf dhiifama akka nuuf godhu du'aa'iidhaan halkanii guyyaa dabarsuu qabna jechuudhaan ergaa isaanii haala kanaan dabarfatanii jiru. Miseensa gumii dhimma Islaamaa Itoophiyaa irraa Sheekh Sa'iid Mustafaa akka jedhan uumaan hunduu rabbiiti waan fedhe ajaja akka fedhetti ajaja isaa keessaa yoo bahan ta'e ni dheekama yeroo kamuu taanaan cubbuu ilmi namaa fideen balaan kan bu'u. Kun lola rabbiiti loltuu rabbii namni tokkolleen hin beeku jedhan akka fedhe bakka fedhetti waan fedhe godhuu danda'a jedhan ammas rabbiin kanuma nu agarsiisaara dhibee garagaraa jijjiiree fiduudhaan waan biroo fidee ittiin nu qixaaxuu danda'a ilmi namaa hedduun ajaja rabbii keessaa bahee kana bira darbeesi yakka hedduu raawwataara ilmi namaa hedduutu garaa walitti jabaachuu eegale kanaanillee rabbiin nutti dallaneera kanaafuu yeroo kanatti gara rabbii deebi'uutu wayya malee du'a sodaadhee jalaa baha jechuun rabbiin jalaa tasuma hin yaadamu wanni jalaa nama baasu garuma rabbii deebi'uu qofaadha jedhan. Ibsa har'aa keessatti irra deddeebiidhaan kan kaasan hawaasni Islaamaa yeroo salaata isaanii eeggachuudhaan qulqullina keenya daran cimsinee akka eeggan wal tuttuqiinsi kan dhufu iddoo namni itti baay'atu waan ta'eef masjida naannoo keenya jiranitti yoo adeemnu ta'e mana keenya minxaafa salaataa keenya fidannee otoo fayyadamnee jedhan ammas eega masjida dhufnee turuun rakkoo ta'uu akka danda'u dubbatanii yeroo karaa masjidaa deemnu kamuu namoota wal gargaarree qulqullina irratti xiyyeeffachuudhaan meeshaalee qulqullinaaf gargaaran bituudhaan namoota biroollee dhukkuba kanarraa baraaruu akka qabnu akeekaa turan. Kan biroo ammoo iddoo wudu'aaf itti fayyadamnu qulqullina isaanii eeguu yoo danda'ame ammoo manumatti wudu'a keenya goonee dhufuudha. Ogummaa doktoraatiin alattis haasawaa fudhachuun hin ta'u namni mallattoon dhibee kanaa itti mul'ate namoota muraasa yookiin dhukkuba kanaan qabaman baay'inni isaanii xiqqaa ta'uun nu dagachiisuu hin qabu jechuu ergaa isaanii dabarsaa turan. Ibsi gumii dhimma Islaama Itoophiyaa gaazexeessitootaaf kenname kana fakkaata ture kanisii wajjin turaan obboleessa keessan Awwii Khadiirii. Gabraatiin Xaaliyaan keessatti lakkoofsi namoota dhibee koronaa vaayirasiitiin hangammaa lubbuu isaanii dhaban kanneen Chaayinaa caaluu maddiin garaagaraa guyyaa har'aatiin ibsaatiin jiran namoonni hangammaa dhibee koronaa vaayirasiitiin lammiileen Xaaliyaan kanneen lubbuu isaanii dhaban 3,405 ta'uu gabaasaniitiin jiran Chaayinaa keessatti namoonni hanga ammaa dhibee koronaa vaayirasiitiin qabamanii lubbuu isaanii darban 3,245 ta'uu gabaasan hanga ammaatti walumaa galatti namoonni 9,000 ol dhibee koronaa vaayirasii kanaan lubbuu isaanii kan dhaban yommuu ta'u walumaa galatti namoonni 200,000 ol dhibee koronaa kanaan qabamuun ibsameetiin jira.